Jirra jirtu maatii keenya nageenya waaqessanii faata akkam jirtu nuti nagaa jirraa galanni waaqeffaa ta'u asii kan nu ga'e kan borus waaqatu beekaa naguma keenyaa sin nagaa nuuf jirtanii jiruu simbira akka maal fakkaatti nuuratu bareeda galata waaqa nagaa keenya jirra egaa har'a eessa jirra si fakkaata egaa bakka jirrarra hin argitu maaltu mul'ata alaabaan Itoophiyaa mul'ata alaabaan Oromiyaa mul'ata lamas mul'ata egaa mana yaalaa jirra har'a jechuudha mana yaalaa ufnee mana yaalaa keessa jirra asiniin jenna viidiyoo waraabun orgaadha usinee waraabaa jirra malee aduun baagaruu mul'atu sirriitti na fakkaata innaa osseeta waraabaa jira malee viidiyoon barbaachisu hin jirani mana yaalaa irra cheekaapii ufnee jirra yookiin asumaan mucaa keenya baannee gallataan beekamu sina kamnuuf jirtanii ayyaana irraa haftanii siniin jenna maatii keenya egaa nuti naguma jirraa galata waaqayyo egaa maatii keenya umadeenya galla gammaatitti jawaanne galu inna fakkateerra aduun illee sirriitti jirti Nora Westa akasih ka awan illee kun waraa isa kabareetti kaasutu naafite tan jechuudha mucaa keenya simachuufi kaasutu na kennaa anuma mucaa simachuu jechuudha garuu ganaa cheekaabbiifne egaan beekamne yookiin hin gallaa yookiin mucaa keenya baannee gallaa yookiin immoo akkanumatti gallaa beekamne siniin jira baay'ee bareeddi Awak ngaduk kita sih, kasu. Awak ngaduk kenjara lagi mu, kesalam tadi mu. Kenjara lagi. Awak jara lagi. Fata waktu kita jara lagi juga. Ega kan bakka mati kenya, jara kanan bekamu. Sinillee kaannaa keessanii nu yaadatta. Kaannaa keessanii inni hundumtuu amantaa qabani. Kaannaa keessanii nu yaadatta isiniin jenna. Dhugaa dubbachuudhaaf arangaadee baay'ee magariisa baay'ee tokko namatti tola baay'ee bareeda. Awwaa kan akkanatti waan qallaalan bareeddu. Hospitaalli keenya baay'ee bareeddii baay'ee tokko das nama jetti. Akkatti bareeddu. Kinoo kaasuun illee yaaddoo keessa seene baay'ee yaaddesse akka kanatti gaddaa jira jechuudha qabattoo hiikkachuuf na fakkaate galgalarra beekamu bakka baay'ee tokko yaaddee jira kaasu. Haizok yaaddeeni waaqumatu jira kaasu. Ishi rabbitu jira. Maka kaasum baay'ee tokko yaaddee baay'ee tokko jinqamaa jira.
Dhugaa dubbachuudhaaf anuun cinqamne akka inni cinqamaa jiru akka gaafan da'u na wajjin da'uudha. Innaa kaasumaa miti yaadini akkumatu jira siin jira haa ta'u kaasu. Egaa maatii keenya walitti deebinee jirra. Akkuma kaleessa viidiyoo isinii waraabne jechuudha. Viidiyoon kan jalqabaa jechuudha. Viidiyoo kaleessaati. Kaleessa kan mana yaalaatti isinii waraabne. Egaa akkuma beekamu amma ammoo gallee bullee ganama jechuudha. Qursiin hojjechaa jira. Kottaa nyaannu. Egaa waa'ee viidiyoo dongolabiin isne kaleessa akkuma beekamu ka mana yaalaa deemnee turre akkuma viidiyoo isinii waraabne jechuudha. Mana yaalaa deemnes milkoofnee deebinee gallee nuti hundoo mucaa yookiin ceeyoo teenya baannee galle jennee yaadnee turre gini nuuf hin taane kan waaqayyo jedhe malee kan namni jedhe hin ta'u waan ta'eef nuuf hin taane deebinee gallee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Doktorri akkanaan jedhetti guyyaa fixeen jira jechuudha. Guyyaa fixeen jira. Gini mucaan alachuu dide maal fakkaatee hin beekani. Dhugaa dubbachuudhaaf wanni hunduyyuu jijjiiramaa jira. Namni baay'ee jechuudha achitti amma yoo deemnu ka dubartoota baay'een ol argina. Guyyaa beellama keenyaa tokko kan ta'u nama baay'een ol argina jechuudha dubartoota. Anis guyyaa fixee kan guyyaa fixatee amma bulti ji'a 9 fi biyaansi dubartiin tokko yoo kan deetu ji'a 9 fi bultii 10 haga 12 jedhan. Quddannamoo dabalata jassan wajjin jechuudha. Innaa kasanii ol fixatee baay'eetu jira jechuudha. Kan bultii 10 ji'a qosseen agammaa alachuu dide daa'imti isaanii bakka waan wallaalan. Amma baay'inaan maal godhanii marfee kennan ciniinsu marfee ciniinsu jechuudha. Ciniinsuun akka tufu akkasitti daa'aa jiran. Yaa Rabbii wanni hundumtuu jijjiirame duraan dubartii ciniinsifattee ciniinsu adeessi jira. Amma baay'een akkas hin jiru. Ciniinsu saniinuu kan didu baay'ee jira. Yoo dide immoo operaasyoonii godhu jechuudha. Qaamni dubartoota amma kan banamuu dide. Innaa wanni hunduyyuu akkuma maraatitti qayyaramaa jira. Waaqayyo nu haa baasu kana nu haa oolchu. Kanaaf nutis deebinee gallee jirra. Gaas wajjin indoon kaleessa nuti bakka waan hundaa qophoofnee deemneeyyuu hin taane deebinee gallee gahaa ammas immoo abdii waaquma jenna kan nama kennisiisa waan hundumaa kan gochuu danda'u isa nama miti waan ta'eef isinillee kaannaa keessanii nu yaadaddaa isiniin jedha. Ammas immoo beellama qabna torbee tokkoo fi saniin boodatti immoo yoo beellamne aga beellama sanii wanni ta'e yookiin immoo furmaata kennu jechuudha isaanii doktoroonni. Innaa kana isiniin jedha. Egaa ka waaqayyoo abdiin eeggannaa maal godharre hundumtuu amantaa qabdanii kaannaa keessaniin na yaadaddaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf hirriiban qabu baay'ee tokko hin jannaqame jechuudha. Bakka maal fakkitee hojiin na sodaachisillee baay'ee tokko na sodaachisee dhugaa dubbachuudhaaf bakka hirriibni hin jiru hirriiba hin jiru. Taatuma bulaa malee hirriibni hin jiru isiniin jedha. Guyyaa sana raffisu galgala sana raffisu yaada natti godhee egaa nama sodaachisaa gara dhufee nama harka ga'utti kanaaf waaqayyo jira mooyyuu waan hundumaa sodaa keessan natti kennadhaa natti isaa akkuma jedhe waaqayyo gooftaan egaa isaatu beekamasii kana fakkaataa mucaan keenya illee jiru inufnee kana keessan nu yaadadhaa nagaa waan hundaa caalaa guyyuma dhufeetti nagaa naa ofuu wanis immoo nagaa naa hiiku egaa kana isiniin jedha maatii keenya nagaa nuuf taasisin jaalannaa chaa'u. Video keenya immoo 2 seenuuf xiqqoon nu hafe sapiraayiziidha. Egaa kamtu dursamee